الشمار كفوني كبدمو في جالة توتر تسجلنا لقد وروني نوان نون دي كيسنو أكم نجاح جرى جلت ولا نرمون كيسنو بق مجرتن التنجا قردني إيجا كنجا قدنا بدين قبا بقى نجا قباتن بقى ولو ما نو نجا قبانا سنين جرا إيجا حرة حالة فيديو ولا بنرتي سورة أجائبة بري فما فيديو كي سنتي أوفين نما وامودن دو حالا إتين حجة كوال الله لتها أكسمس حالا إتين ركعتن كوال ما الله لتها حنقت ما فيديو كياتي شير لايك سبسكرايب يقولون ولين تراسين جدا أسمان ورون ما تي سرتانا لتين دبلمن أكا إتين دبلمن إسنا فيرين جدا إيجا application nuti itti fayyadamnu kam jechuun keessan oolu kan ittiin suuraa kan ittiin irra kaatan YouTube studio dha kan ittiin hojjannu moonu Pistilabi egaa amma gamanumaan gama barumsa keenyaan isin dabarsa hanga dhuma video kiyyaatti na hordofaa isin jedha egaa gama barumsa keenya Ogashe no kana kuno kuma agartan Pixlab itti na jechada uga itti shenne boda ala kanan nubane boda baka tutuqa sadi irra kanan ni agartan jada ya tutuqa sadi kana dan dawtani tutuqa sadi kana dawtani boda gadi butani image size baka jada kana dawtani jechada image size bakka jedhu kanarratti urgaa dhawtanii dhawtanii raatanii booda gadi buutanii asirratti ni dhawtanii urgaa asirratti dhawtanii booda gadi buutanii moonu asirratti dhawtanii jechaadha asirratti urgaa dhawtanii booda bakka suuratti hojjetannu xiqqeeffanneerraa jechaadha size isaa haala kanaan ittiin hojjetachuu dandeenya jechaadha egaa amma barreeffama asirra jiru kana ni haqna barreeffama asirra jiru kana urgaa haqneen booda background isaa mee haala nutoleen ni jijjiirannaa jechaadha amma pilaasii tanarra ni dhoynaa bakka ida'u tanarra ni dhoynaa jecha urgaa achirratti dhoynee ra'anneen booda shapes bakka jettu tanarratti ni dhoynaa achiin booda akkuma agartan haala kanaan nu dhufeera haala kana urgaa nu dhufeen booda kunoo haala kanaan ni bannaa jechaadha ni guddifannaa ergaa guddifannee ra'anneen booda gadi buunee kalaara saammoonu haala kana ni jijjiirannaa jechaadha fakkeenyaaf kan isinitti bareede takka irra kaachuu dandeessanii jechaadha fakkeenyaaf ani amma kanumatu natti bareeda jedhu asirratti hin dhahaa jechaadha orgaan asirratti dhaheera booda moonu akkamiin godha kunoo haala kanaan irra kaadha achi booda ammas bakka pilaasii tanarra ni dhaha jechaadha ammas bakka shape bakka jettan dhaha ammallee ka'amaa kanallee nan guddisaa urgaa guddiseera booda kalara ammas kanin barbaadun itti jijjiiraa jechaadha kadas naan jedhe nan jijjiiraa fakkeenyaaf kan isinitti bareede haala kanaan irra deemtanii barbaaddachuu dandeessanii jechaadha egaa haala kanaan urgaa godhatanii ra'attaniin booda ammallee akkuma san kunoo haala kanaan ni gootanii jechaadha haala kanaan urgaa kaataniin booda ammallee ni daatanii jechaadha ammas urgaa daataniin booda mee akkam gootanii ni gootanii haala kanaan ammallee mee karara biraa ni jijjiirannaa jechaadha fakkeenyaaf kanan godha ammallee haala kanaan urgaarraa godhadheen booda haala kanaan urgaan kaayadheeraadheen booda isa amma gubbaarraan jiru kana ni agartanii kana amma jalatti dabarsaa jechaadha haala kamiin jalatti dabarsaa jechuun haala kamiin jalatti dabarsine jechuun keessan oolu asirratti ni dhawtanii jechaadha
bakka amma bakka 0 fakkaatu kana asirratti ni dhoytanii achi booda asirratti dhoytanii jechaadha. To back bakka jedhu kana amma kunoo haala kanaan gadi nuuf darbeeraa jechaadha. amma immoo nu maal goona? background isaa haala kanaan bareechanneerra. fakkeenyaaf amma immoo nu barreeffama viidiyoo dalagne sana irratti haala viidiyoo san nama waamuu danda'u, haala waa'ee viidiyoo sanii waan himuu danda'u irratti barreessitanii jechaadha. haala kanaan bakka pilaasii jedhu tana irratti ni dhoytanii achii booda ammallee bakka test bakka jettu tana irratti ni dhoytanii jechaadha. amma gaa waa barreessuuf jirraa jechaadha. urgaas keenyeen booda asirra moonu waqti lama ni dhoynaa jechaadha walirraa. egaa haala kanaan nu dhufeen booda kana moonu ni balleessinaa jechaadha. kunoo fakkeenyaaf amma balleessee an amma isinuma agarsiisuudhaaf waan hin godheeruufu mee amma ani maqum chaanala kiyyaa barreessee isin agarsiisu. fakkeenyaaf saayit channel fakkeenyaaf haala kanaan search channel jedhee barreesseen jira. subscribe godhaan isin jedha. ifama fakkeenyaaf haala kanaan search channel subscribe godha jedhee barreesseen jira. fakkeenyumaaf yaani isin haala viidiyoo keessanii irratti hundaa'ee barreessuu dandeessanii jechaadha. nama isin agarsiisuudhaaf waan ta'eef amma achumaan search channel subscribe akka gootanii hayyee. amma immoo nu eessa dhoyna? bakka amma asirratti okay bakka jedhu kanarratti ni dhoynaa jechaadha. achi booda urgaa okay bakka jedhu kanarratti urgaa dhoyneera. inni booda kunoo barreeffamee haala kanaan nu dhufeera. amma barreeffama kana ni jijjiirraa jechaadha. yaani ni bunnasaa jechaadha hanga nuuf guddatu, hanga guddisuu dandeenyu san haala kanaan. fakkeenyaaf haala kanaan ni guddisnaa jechaadha. kunoo amma haala kanaan guddiseen jira. amma immoo nu barreeffama kana foont isaa haala itti jijjiirruun as dhuftanii bakka amma ab bakka jedhu kana foont kana irratti ni dhoytanii achi booda saayiza isinitti tole irra ni kaa'attanii jechaadha. fakkeenyaaf amma kanarraa kaa'uuni okkeen jedhaanii jechaadha. amma kunoo haala kanaan naa dhufeera jechaadha. amma gaa waan guddatee dhufu nan xiqqeessaa jechaadha. likkittiin isa deebisa. kunoo amma sasirra dhoonee ni xiqqeeffannaa jechaadha. maaliif guddateera jechaadha saayyiin isaa. amma kunoo haala kanaan itti gooneerraa jecha itti barreessineerraa. amma maal goonaan waan biraa waan itti barreessu maalin barreessaa mee kanuma kooppiin itti godha. dhiifama kanuma koppii itti godha waan biraa maalin barreessaa. yaani waanuma sinuma agarsiisuudhaaf waan ta'eefu akkanuma caluma dheetumaan itti godha jechaadha. kanuma koppii godha. koppii gochuudhaaf asirratti bakka koppii bakka jettu irratti ni dha'a. haala kanaan dhugaa koppii godhee raadheen booda ammallee koppiin godha. mee amma haala kanaan godheen jira. isini waan viidiyoo keessan irratti hundaa'ee irratti barreessuu dandeessinu jechaadha. amma immoo nu haala kanaan waan godhee raadheen booda maal goona immoo amma immoo nu wanni goonu kalara isaa kana ni jijjiirra. kalara isa kamii? kalara
barreeffama keenya kanaan jijjiirraa jechaadha. Fakkeenyaaf kanuma isaa yoo itti jijjiiruu feene jechaadha asirratti dhoofnee jijjiiruu dandeenya. Asumarratti dhoofnee ni jijjiirraa jechaadha. Fakkeenyaaf as keessaa waan dassi jedhe haala kanaan irratti dhaachuu dandeessanii jechaadha. Waan galarii keenya keessaa qabnu moonu yoo kan akka alaabaa Oromoo waan fedhatee jecha kalarii isinitti tole haala kamii itti godhachuu dandeessanii asirratti ni dhoofnanii jechaadha. Urgaa asirratti dhoofnanii kaataniin booda bakka galarii wanii kanarratti ni dhoofnanii jechaadha. Amma galariitti nu geesseera jechaadha. Urgaa galariitti nu geessee booda moonu akkam goona beefama asirratti ni dhoofnaa jechaadha. Asirratti urgaa dhoofnee kaanee booda ni filannaa jechaadha. Bakka viidiyoo footoon keenya bakka jiru iddoo nuti irratti kaa'uu feenu jechaadha. Fakkeenyaaf amma maal irra kaa'uu mee amma alaabaa abbaa gadaa kanaatti irratti godhee isin agarsiisuuti irratti dha'a jechaadha. Ergaa irra dhee booda haala kanaan naa dhufaa ammas irratti dhaha okkeen jira jechaadha. Kunoo haala kanaan alaabaa abbaa gadaa irra kaa'annee irraa jechaadha. Egaa amma akkuma agartan kana alaabaa abbaa gadaa irra kaa'een jira. Garuu moonu kun hin mul'isne nan jijjiira. Kan mul'atu irraan kaa'aa jechaadha. Ammas asumirra ni dhufnaa jechaadha. Urgaa asirra dhufnee kaaneen booda kana amma dileetti ni goonaa jechaadha. Akkamitti goona bakka kanarra ni goonaa jechaadha. Amma ka duraaniitti deebi'e amma mee amma alaabaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo irra kaa'a. Amma kunoo haala kanaan irratti hin dha'a jechaadha. Urgaa irra dhee ka'een booda kunoo haala kanaan bakka raayittii kanan nan dha'a. Raayittii kanarra urgaan dhee ka'een booda kunoo haala kanaan kana itti bantanii jechaadha. Ina balleessanii saniin booda haala kanaan isa bakka isinitti toleen ni dhaabsisanii jechaadha. Amma kunoo asirratti hadhiisuu ka olii kanammoo nu oluma dabarree isa olii kanarratti ni dhoofnaa jechaadha. Urgaa olii irratti dhoofnee kaaneen booda ammas mee amma silaa sinuma agarsiisuudhaati ka duraanii ka gadii kana sin agarsiise. Amma kanammoo nu kalarii ka islaam mataa isaatti of keessaa qabu irratti dhoofneeti itti jijjiirree sa'aatiinis akka nu jalaa dheeranne dhiifama sinitti yoon dheeresse irratti dhoofneeti haala kanaan kan itti tolota keenya. Amma fakkeenyaaf asirratti biisee qoolii kanallee haaluma kanaan kalarii nabbareedee irratti kaa'aa jechaadha. Amma kunoo haala agartan kanaan akka ajaa'ibaatti toshanneerra na fakkaata. Kunoo haala kanaan urgaa godhannee kaaneen booda amma waan kana itti babbantanii jechaadha. Haala kanaan urgaa babbantanii kaataniin booda kunoo haala kanaan kuni maali gaadidduu barreeffama kana fakkeesseera. Haayee ammallee ittuma deemneeti kanallee itti dhoofnaa jechaadha. Bilis dhiifama viidiyoo isinitti dheeresse maaliif barreeffama takkan goone ilmoonu egaa barreeffama takka bichaa silaa godhe hangana nan tursiisu. Okay, mee amma takkuma qofa dalagee sin agarsiisa. Fakkeenyaaf silaati inuma sin agarsiisaa jecha takka qofa amma kanumaan xumuruutii jechaadha. Kanumaan xumuree kan waliin laallu ta'a jechaadha. Amma haala kanaan kan ammoo nu itti bannaa akkuma agartan akkuma sauliisanii barreeffama gaadidduu barreeffama kana haala kanaan nu fideera. Akkuma kana kun immoo nu
3D kanallee itti bantan yeroo itti bantan haala kanaan isinii dhufa kanammoo nu gadi buutanii ol gadi haala kanaan babbareechuu dandeessanii ammas kunoo 3D isa kana ol gadi dalagachuu kunoo haala kanaan bareechachuu dandeessanii jecha yaani amma numas agarsiisu jira malee haala ajaa'ibaatiin bareechachuu dandeessanii ani immoo nu amma barreeffama isaa waanin dheeresseeruufu kanarraan immoo nu waanin dheerateeruufu bakki nu gini xixiqqaateeraa hin mul'atu dhiifama amma asumaan itti deemneeti kanallee itti babbannaa jechaadha bakka isin barbaachisetti itti bantanii yoo isinii ta'uu dhabe immoo nu asumaan x kana dhoytanii keessaa ba'uu dandeessanii jechaadha achi booda asirratti nu dhoytanii kana waan hunda isaa kunoo haala kanaan barreeffama kana nuuf jijjiiruu danda'aadha amma kanallee asitti illee ni dhoyna haala kanaan bifa isaa jijjiiruu dandeessanii kunoo akkuma amma agartan kanatti bakka tolatti irraa dhiiftanii bahuu dandeessanii jechaadha egaa Pixlaabiin settingiilee dheeraa of keessaa qaba inshallah ammoo lammeessaattis waan biraa qabaadha isiniif hin dhufa amma kan kanaa kana fakkaata kan barreeffamaa haala kanaan babbareechitanii fuuldura viidiyoo keessanirra kaachuu dandeessanii egaa amma an amma isin agarsiisuudhaaf hin godhe malee hagana urgaa agartaniin booda isinuu ofii keessanii kanarra bareechachuu dandeessanii jechaadha egaa kana urgaa xumurtanii raa'ataniin booda bakka kam dhoytanii asirratti dhoytanii jechaadha asirratti dhoytanii urgaa asirratti dhoytanii kaataniin booda save as image bakka jiru kanarratti ni dhoytanii achi booda kunoo save to gallery bakka jedhu kanarratti ni dhoytanii egaa haala kanaan save itti heera jechaadha haala kanaan urgaa raa'ataniin booda x kana yoo isinitti dhufe bakka kana x kana dhoytanii keessaa baatu amma gaa Pixlaab keessaa xumurreerra Pixlaab keessaa baaneeti isa kam keessa isheenna YouTube studio bakka kam bakka viidiyoo dalagne waa irra kaachuu dandeessu jechaadha amma gaa YouTube studio keenya keessa ni isheenna jechaadha YouTube studio keenya keessa urgaa isheeneen booda haala kanaan urgaa YouTube studio keenya keessa isheeneen booda nu dhufuu danda'a jechaadha urgaa nu dhufee raateen booda ni dhoynaa jechaadha maal irra dhoynaa viidiyoo waraabnee irra kaa'uu barbaanne sani irra dhoynaa jechaadha fakkeenyaaf an amma asuma irratti hin dha'a asirra urgaa dhoytanii kaataniin booda bakka tana bakka akka amma qalamaa tana ni agartanidha yaada asirratti ni dhoynaa jechaadha suuraa amma silatti dalagnee baane kana irra kaachuudhaaf asirra ni dhoynaa jechaadha ifama asirra ni dhoynaa urgaa asirra dhoynee kaaniin booda karam nu geessa kunoo asirra bakka amma mallattoo qalamaa kanarra nu geessaa jechaadha ammas achiin booda haala kanaan waan sadii viidiyoo keenyarraa nuuf fideera haala kanaan bakka irra kaachuu feenu yoo qabaanne haala kanaan kaachuu dandeenya garuu nu amma asuma irratti dhaheessan agarsiisaa jechaadha asiin amma gaalarii keessan keessan isheentanii jechaadha gaalarii keessan keessa urgaa isheentanii raa'attaniin booda haala kanaan asirra ni dhoytanii jechaadha bakka kanarra asirra urgaa dhoytanii raa'attaniin booda haala kanaan
أنا ما كان فينيفو وطالما جري على خناني سن agarsiisu jira amma asirratti ni dhoytanii jechaadha. Asirratti fakkeenyaaf nama asirratti hadha'uti isin agarsiisa daan kaasaa jira. Kunoo haala kanaan urgaa irra nuu ta'een booda bakka save jettu tanarratti ni dhoytanii jechaadha. Save bakka jettu tanarratti ni dhoytanii saniin booda viidiyoo keessanirra isin taa'e jechaadha. Viidiyoo sanirratti abbaa mul'atu suuraa kana. Egaa akka ajaa'ibaatti viidiyoon keenya irraa akka isinitti tolu abdiin qabaa, akka irraa barattan abdiin qabaa. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Hanga barumsa biraatti walitti nagaan naaf turan isin jedha. Barumsi keenya kana fakkaata. Nagahaan isin jedha. Ciao.